Baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftanii deeyilii koomboo miiliyoona 5 akkamittiin akka argannu guyyaa irraa isinittan agarsiisa. Deeyilii koomboo kana jala gaafsennu bakkoota duwwaa gaaffii qaban kana sadan akkamittiin guutuu akka qabnu akkamittiinis banuu akka qabnu isinitti agarsiisa. Isa guutuudhaaf kaardii har'aa kennaman kana kan argannu ispeeshaalii jala jira jechaadha. Jalqaba ispeeshaalii jala galla. Ispeeshaalii jala galleet warroonni niw kaardii jalaatiin binne kaardii sana niw kaardii jalaa bittu. Ani garuu waanan dursee bitee jiruuf maay kaardii jala jira. Kaardiin jalqabaan garuu har'a kan argannu niw kaardii jala jira jechaadha. Niw kaardii kana jalaati kaardii kana har'a gadhiifamee kaardii ardisiidha kana gaabbinnuudha jechaadha. Ishii kana ni binna goheedha innuuni. Gaaffiin tokkoffaan nu guutameera jechaadha. Amma gaaffii lammaffaa tarafaa isa lammaffaa akkamittiin guunnu immoo isinittan agarsiisa. Inni lammaffaas kan argamu ispeeshaaliidhuma jalaatti arganna dhanneeti. Ispeeshaalii jalaatti arganna innis maay kaardii jalaatti gabbuuneet gadi buuneet kaardii kana jechaadha. Amister YouTube chaanaalii kanadha jechaadha. Chaanaalii kana gaabbinnuudha inni lammaffaanii ishii goheedha innuuni. Gaaffiin lammaffaas nu guutameera. Isa dhumaa tafaa isa dhumaan akkamittiin immoo akka guunnuun isinitti agarsiisa. Ishii isa sadaffaa kana gaaf guunnus kan argannu ispeeshaalii jalaatii arganna jechaadha. Kaardii kana otoo isinitti agarsiisin dura namoonni chaanaalii kanaaf addisii taatan akka hin daganne subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'a. Namoonni baay'een akka ilaalaa jirtan ni argina garuu haa ta'u garuu subscribe gochaa hin jirtanii kana nuuf godhaa isiniin jenna. Kaardiin inni dhumaa kan argannu YouTube Gold kanadha jechaadha. Kana gaabbinnu isa dhumaa guunnaa miiliyoona 5 har'a guyyaarraa akka itti fudhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechaadha. Ishii goheedha innuuni. Haaluma kana akkuma argitan kanaan miiliyoona 5 amma fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Haala salphaa kanaatiin steepii kana ilaalaa hojjechuu ni dandeessu. Akkuma argitan hojii gaarii akka hojjenne nutti mul'isaa jira. Kaardii yookiin immoo baalaansii dura qabnu irratti amma nuuf dabalamee jira jechaadha. Kanaaf namoonni gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii jalatti gaaffii keessan yaada keessan nu barreessuu dandeessu. Kana waan gootaniif galatooma nagaan.